Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harkafuun hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota kiyyaan isiniin jedha obboleeyyiin kiyya akkamnaa jirtu. Fayyaa jirtu jajjabaattuun isiniin jedha alhamdulillah nagaa isinillee bakkuma jirtanitti nagaa fi raafmanni rabbi isinirra haa jiraatu jecha egaa har'amee maal qabattee dhuftee yoo naan jettan jechuudha. Viidiyoo yeroo darbee waa'ee Naskafee irrattiin isinii hojjedha irratti namoonni tokko jechuudha ni qeeqanii namoota hedduu miti garuu namoota xiqqishu wayii jechuudha. Koomitii xiqqoo wayiiti jechuudha. Nama 100 keessa koomitii xiqqoo wayiiti jechuudha. Kan yaada qeequmsaa kennatan jechuudha. Haa ta'u jechuudha. Baay'inni ijoollee garuu koomitii 100 wayii keessa galatoomii anuu erga isa dhugaa keeti anuu erga isa dhiisee keessi koo na dadhabuu dhiisee kan duraan gadi na harkisu kan duraan laphee koo gad na harkisu kan duraan lafti naan martu ijoollee hedduutu jedhan jechuudha. Isinii galee baga dhiistan isinii jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf faayidaa irra miidhaa isaatu caala jechuudha. Kanaaf jechuudha isin immoo warri qeeqxan jechuudha. Warri qeeqxan isin warri homaa isin godina homaa nan goone dhugaatummaan jira amata hedduu fi dhugee warri jettan jirtan isinii galee inni akkaataa isin itti fayyadamtan jechuudha. Isinii galee ijoolleen baay'een immoo baay'een keessa warri qeequmsa akkasii kennatan irraa nu dhorkuuf nyaata dhugaatii irraa nu dhorginii eenyutu dhagayaa kanaa jettan baay'een keessan jechuudha. Abiibtiti nyaataa fi dhugaatii jedhamee wanti dhiyaate hundi bar akkuma faayidaas qabu san miidhaas qaba. Haala ati itti fayyadama keetiitiin jechuudha. Sii galee kanaaf jechuudha ijoolleen keenya baay'een ijoolleen haaraa isaan kan barsiisaa jiru jechuudha. Isin warri akkasii hin dhageeffatin dhiisan isiniin jedha. Warri akkas jettan sun warri qe'ee kennatan sun amma nin beeka warra guyyatti yeroo 7 yeroo 5 yeroo 4 yeroo 3 dhuydan jechuudha. Isinii galee kanaaf jechuudha maas seetanii ani wanni barsiisaa jiru ijoollee keenya miskiin reefu biyyarraa dhufan kan bunuma akka kennaa se'aniitiin buna biyya keenyaa orijinaala buna biyya keenyaa keemikaala hin qabu keemikaala irraa bilisa kan ta'edha jechuudha. Bunni biyya keenyaa keemikaala irraa bilisa kan ta'e jechuudha. Gurraacha isaas yoo dhuyde suuqiddaan yoo cogaarraa keessi luqqise malee miidhaa biraas irraan hin ga'u jechuudha. Sii galee garuu inni kun jechuudha keessattuu 3 in 1 fi 2 in 1 jedhees ni jira. Aynata lamaan jira jechuudha. Isa kanarraa sirriitti ufiigaa. Maaliif inni kun baay'ee keemikaala qaba jechuudha. Istroongii cimaadha jechuudha. Humna qaba. Laphee keessaniif baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya jechuudha kan isin dhuguu qabdan jechuudha. Isa kana argitanii powudarii kana jechuudha. Isa kana akkamitti dhuydan yeroo hunda osoo hin ta'in eega qursii nyaattanii booda isaayyuu maali walitti aannan kana walitti makattanii aannan powudaraa kana jechuudha. Aannan powudarii kan manaan dhabamu ta'u manaallee dhabame ofii keessanii soo bitattan birrima xiqqishuudha jechuudha. Sii galee isa kana irra dabarsitanii yoo kan bunni mataa isin qabu isa malee hojjechuu kan hin dandeenye ta'e aannan irra dabarsitanii dhuguu qabdaniin isiniin jedha. Malee isa waraqata keessaa kana gonkuma hin fayyadaminaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf ijoolleen keenya jechuudha isa kana jechuudha. Waan irraan beeyneef ganama fakkeenyaaf inni miidhaan isirraan gahu keessattuu waraqataan baay'inaan galgala irratti yoo dhuydeetiin jette hirriba si dhuurgaa hirriba hin raftuu. Hirriba erga rafne ganama akkasitti dadhaba hirriba uduun rafiin namni hirriba rafne beeytan dhukkuba onneetiif saaxilamuu danda'a. Waa hedduuf saaxilama jechuudha. Atiin ganama kaatee dalagaa ulfaataa dalaydu sun halkan yoo hirriba hin rafin saharaa bultee sahara jechuun gursaa bultee jechuudha. Gursaa bultee ganamas deebitee hin kaata. Ganamas deebitee yoo kaateetiin hin jetti osoo qursii hin nyaatin si'iita halkan sirraffifne tasitti barfate osoo qursii hin nyaatin kaatee ammas bunuma kanatti deebitee buna kana dhugaatiniin hojii hojjette jechuudha. Ijoollee hedduun dhagaa jechuudha. Ani buna yoo dhugee nan beelessuu, nan dheebessuu, nan dadhabsiisuu warri jettan. Milikinni beelaa natti hin dhaga'amu warri jettanii jirtan gaafa buna kana dhuydan. Kanaaf bunni kun humna qaba. Appitaayitii keessi cufa buleetiiti. Appitaayitii keessi cufa akka midhaan hin nyaanne si godha. Akka bishaanis hin dheebonne si godha. Garuu ati keessi kee gaafa midhaan hin nyaatin gaafa bishaan hin dhugin miidhamaa deema jechuudha.
Na warri immoo qeequmsa kaafstan doktora gaafadhaa dhaqaati. Doktora gaafadhaa maaliif ani hiriyaa tiyya kan ollaa kiyya hojjettudha. Guyyatti yeroo 3 dhuydi jechuudha. Buna Naskifee kan waraqata keessaa kan lachuun ni dhuydi jechuudha. Irra caala garuu waraqata keessaa san dhuydi sirriitti mi'aayaa ni beeytan. Gaafa kaanii micattiin kun lafannaan maraa laphee kiyya kana ganna harkisaa na dadhabsiisaa jetti. Hafuura na kutaa jetti. Haakimii deemti gaafa kaan gaafa haakimii deemtu buna nu dhuydaa jedhee gaafati doktor odoo isiin itti himatin hin dhugaa jettee akkamitti dhuydamee haala fayyadama keetii jennaan guyyatti yeroo 3 faa dhugaa jettee jennaan inni kun gonkuuma hin barbaachisu dhiiga hin qabdu dhiigni keessaa dhumee jira jedheen anniisaa hin qabdu dhiiga hin qabdu ammoo natti fayyadamuu qabdu natti dhuguu qabdu juusii burtukaanaa akka dhiigni keessii deebu jedheen doktorri kana gonkuun mulutti ofirraa dhaabuu qabda jedheen buna kana jechuudha. Akka dhiigni keessii deebu otamma dhiiga hin qabdu dhiigni kee akkasii deebu juusii burtukaanaa sirriitti fayyadamuu qabda. Burtukaana bittee yookaan cuunfitee yookaan juusii burtukaana bichaa kan cuunfame isa sirriitti fayyadami. Booda miidhaan sirra gayaa jedheen jechuudha doktor. Isin galee isin fayyaa keessan osoo hin beekin ijoolleen osoo hin beekin miidhaa isaa osoo hin beekin ittuma mi'aayeef buna jechaaf takataataayee kan dhugan yoo ta'e booda miidhaaf yoo kasi saaxilu ta'e faayidaa maalii qaba? Ani kan dubbadhe ijoollee keenya kan fayyaa ofii barbaadan wanti kun nyaatumaa fi nyaata dhugaatiidha jedhanii hin fayyadaman. Haa fayyadaman garuu akkaataa itti fayyadamaa beekuu qaban jechuudha. Isin galee booda miidhamuu irra. Amma ijoolleen keenya kan beekni buna jedhanii takataataayee yoo kan dhugan ta'e nyaata gizee nyaatanis isuma yoo kan dhiyeeffatan ta'e nyaata osoo nyaatanis isuma yoo kan dhiyeeffatan ta'e osoo hin beekin fayyaan isaanii jalaa hir'achuu danda'a jechuudha. Sii galee ati gaafa dhiigni keessaa dhumee lafti siin maree lafa dhuftee maal tokko taate osoo hin beekin miidhamta jechuudha. Ani kan dubbadhe soorra osoo hin beekin warra fayyaa ofii barbaadan ijoollee fayyaa ofii barbaadan kan irraa hin beekin ka nama miidhaa maaltu na dadhabsiisa maaltu laphee kiyya ganna harkisa isinii galee maaliif lafti naan marti warra jedhan wanta akkanaa kanarraayis of qoxxoba waan biraatiifis lafti isinii maruu danda'a garuu inni kunis akka lafti isii maru gochuuf dhiiga keessi xuuxuuf sii galee laphee kee gassi harkisuu si dadhabsiisuuf hafuura addaan si kutuuf gahee guddaa qabaa jechuudha isinii galee obboleeyyan kiyya. Kanaaf warri muqeeqa kaastaan isin itti fayyadamaa rakkoon qabu maaliif fayyaan keessan isinumaaf malee namaafi miti jechuudha. Akkasii isinitti himaa jechuudha isin. Kanaaf ijoolleen keenya immoo kan osoo irraa hin beekin ani erga dhufee laphee kiyya na dhukkubaa erga dhufee ganna harkisaa hafuura addaan na kutaa lafatu naan maraa warri jettan jechuudha. Waan kana takataataayii baadhistanii fayyadamaa yoo jiraattan ta'e hir'isaatii bishaan sirriitti fayyadamaa aannan fayyadamaa aannan irra dabarsaa fayyadamaa yeroo tokko gizee tokko jechuudha ufiin barsiisina baay'istanii ufiin barsiisina jechuudha buna kana ganama keessatti waan qorsii naan nyaatamu daabbooma isaanii sana jibbisiisaa jibinima isaanii sana jibbisiisaa warri jettan ni jirtan inqulaalii yoo jiraatan inqulaalii hojjetadha ganama qorsii keessan jechuudha buna achuma kaayaa uf booda qorsii booda jechuudha isinii galee na yoo isin jibbisiise jibini isaanii humaamni kunniin argatanii kuukarii kana jechuudha shuufaan jedhaniin mana isaaniitti hin dhabamu hin beeytan yoo mana isaaniitti iyyuu ka dhabamu ta'e ofii keessanii bitadha birri xiqqishuudha birri 8 akka biraatitti jechuudha isa akkamitti fayyadamtan aannan kan wajjin fayyadamaa yoo kun hin jirres fresh milk ka isaan bitan injiraami fasaashessan jechuudha ka dhugan isa wajjin fayyadama shoorbaa jechuudha ganama isinii galee achi booda buna keessan immoo eega qursii keessan nyaatanii garaa keessanii quuftanii kaatanii buna suuta fayyadama garaa qullatti laphee qullatti buna kana fayyadaminaan isinii jedha obboleeyyan kiyya akkasii warri galatoomi jettan hedduutu jira jechuudha obboleeyyan kiyya inumaa mee warri milikkita akkanaa qabdan warri lapheen isin dhukkubu warri gadi isin harkisu warri hafuura isin kutu argitan dhiisaatii ilaalaame jijjiirama isaa hin argitan jechuudha. Ani waan ofii kiyya argeef akkas isin jedha obboleeyyan kiyya warri maal nu gochuu didere akkas nu gochuu didere dhugaadha nyaata marziidha yeroo tokko sin ajjeesu garuu si miidhaa dhufaa jechuudha obboleettii tiyya. Sii galee